Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 360 guyyaa har'aa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kunis kana cinatti argitan kana itti isin dhiyeessaa wal barattanii waa'ee Oromoo irratti nama ijoollummaa isaa irraa kaasee aga qabsoo hidhannootii fi qabsoo ilmaan Oromoo jalqabaatti dabalamee qabsoo Oromoo geggeessaa ture. Ka hafte isumarraa barattanii isumaan wali isin dhiyeessaa. Ka qabatee isiniif dhiyaate Usmaanii, ka qabatanii isiniif dhiyaatan Umarii. Dhiyaadhaa jennaan keessummaa kennan. Dhiyaanne hedduu galatoomaa daawwattoota kenna. Maqaa uummata Oromootiin, maqaa qabsaa'ota Oromootiin, maqaa Oro 360tiin dhufnee dhiyaadhaa isiniin jenna. Isinillee na kabajitanii gara sagantaa affeerraa jaatti argamu keessaniif hedduu isin galatoomfadha. Duraan dursee mee gaaffiin ani isiniif qabu hordoftoonni kennallee Umar eenyu akka ta'e mee akka baratan Umar eenyu eessatti dhalatanii eessatti baratanii amma eessa jiran? Galatooma. Ani duraan dursee maqaan kiyya Umar jedhama. Umar Amaan jedhani. Kan itti dhaladhee Oromiyaa Baalee magaalaa Roobee itti dhaladhee kan dhaladhee 1974 Noovembar akka lakkoofsa Awurooppaa waggaa 42 irraa jechuudha. So alhamdulillah rabbi galanaa gahu sanirraan achi boodaan kutaa tokkoffaa mana barumsaa gaafa san madda walaabuu kan jedhamu kun gaafa san dilbatigil jedhama. Dilbatigil jedhaniini achi guutameetiin gaalama gaddeebi'e. Gaalamaa jechuun amma 2020dhaan walitti fuula garagalee jira magaalaa Roobee jechuudha. Achi gaalamaa sanitti 1976 iskuula ka'ee eegalee akka lakkoofsa Habashaa. Iskuula eegalee achi boodaan 83 kutaa 8 ministirii fudhachuun jiru dargiin cabee jennaan dheeraadha keessi dheeraadha. Adda bilisummaa Oromoo dhufee iskuula nu barannu kana qubate. Isaan achi qubatanii jennaan guyyaarraa wal mittiin kenna achuma ta'e. Maaliif tokkoffaa yeroo ijoollummaadhaa waan kana warri nutti himaan guddisanii. Lammataa immoo yeroo hommaan isaan sitti himan sunuu qaamaan dhufee ganda kee keessatti argitu immoo waan jiru san himaa duraanii sanirra itti seentee argitee waan wanni tun dhugaamoo wanni isaan himan tun dhugaamoo akkamii ka jettu ammallee maatiin kee himaasii guddisu waan sobaa sitti himan maatiin. Akeeka aadaa Oromoo keessatti sobni hin jiru. Sobni hin jiru gara lamatti dhoggaadha, gara shari'aatitti illee dhoggaadha, gara ammoo aadaatitti illee dhoggaadha. So waan kana ta'eef wanni isaan nutti himan kuni akkamii ka jennuun seenne yeroo sanitti namni achi ture Jamaal Roobaleeti, Jerenaal Waaqoo Guutuuti, ajajoota ijoollee, ajajoota abbaa cibirraa warroota gartee waraana hoogganu malee warri silaa gurguddaan isaanii jaarraa abbaa gadaallee dhufee eeriyama san qubatee jira. Achi boodaan nuti hanga xiqqoo tokko turree bara 83 yeroon kuni turree achi boodaan warra dabalamne warra keessatti ammoo hanguma turree eeriyaa sanitti lola guddaa eegalan. Roobetti keessi dheeraadha. Daawwattoota kennaaf akka namoonni naannoo sanitti dhalatan ni yaadatan ta'a waan kana. Waraanni achitti eegalame waraanni gartee goobbaan seene karaa silaa Roobee karaa shaayyaa kanaan seenuu hin dandeenye waraanni Tigreedha. Goobba yeroo ammaatitti yeroo hedduu wanni warra Roobeetiin dhiibbaan irra ga'uuf namoonni hedduun ni beekan. Maaliif goobba tana naftanyaa itti heddummaata. Heddumina naftanyaa kana warri helikooftariin achi seene. Goobbani seenanii goobbaan siinje keessa miilaan gad dhufan. Waraanni achi taa'ame, waraana guddaa taa'ame. Waraanni amma yeroo taa'amu kan nuti hin jirre ka sandaaboo jedhanii jira karaa amma weeb achi ce'anii weebii masaya weebii bishaan suni weebii san ce'anii sandaaboo jedhanii laga itayyoo tokko ol bahanii dirree jira osoo kaarran gahin osoo shiraariin gahin dirree bal'oo tokko jira achi keessatti lola guddaa taa'ame ka jarri siidaa yaadannoodha itti dhaabde gaasarratti jechuudha Tigree achitti waraana hedduu hobba'e yeroo sangaa nuti gara Harar deemnee Harargee keessatti hanga muraasa turree achi boodaan haga ji'a 8 takka ammoo siifiin gabaabsaa keessi dheeraadha ji'a 8 takka Hursootti ni dhabne Hursoo keessa yeroo baanu qaama gartee fiizikaalii kennan ulaale warri farroo diimaa fiizikaalii hoggan ulaala warri kuni
overage taane ganna 18 guunne ka jedhu nama 3 nuti achi baane dirree dawaa dhufne dirree dawaadhatti amma nama nu godhanii Djibouti ka deemne jechuudha. Bara kam 1993. 1993 akka lakkoofsa Awurooppaa. 1993 achi gabbuune bahiitiinuu chaartara keessa ture 92 ture. 1993 dhumarra ka Djibouti gabbuune Djibouti bu'ee ani achumaan ture. Achi hanga turellee waan kana keessa alantaa. Yeroo duraa miseensa ta'e achi boodallee gartee caasaa hoogganuu irratti ta'e ganna dheeraa keessa turre gaafa sangaa namoota amma cinaan warra gartee diina jalaggalee Oromoo roorrisu jiru jiraayyuu maqaalee yoo dhahuun danda'ame kaakkaamiin jundii fa'a gaafa san community Oromootti gaafatamaa inni bakka sanitti hedduu jira Umar Abdallaa fa'a jira Austraaliyaa jira Seifuu Muumee jira Rabbi itti araaramu Ameerikatti dhiyoo kana akirame isa jalatti illee yeroo tokko hogganamaa turre Seifuu Arargee kun nama dhalootaan Arargeedha. Seifuu Muumeetii irra guddaa Ibrahim Boosharii jedhama nama hedduu jira aslii taama Minisootaa jirtu tana hedduu jira qabsaa'onni yeroo sanii warri hawwisoollee hedduu jira. So barri kuni 93 irraa 96 kana keessa amma ka wannan nurraa ba'uu jira. Dhaabbichi adda bilisummaa Oromoo ofiisa kachii qabu nurraa bahuu jedhanii saa 24 qabdi Djibouti. Saa 24 kanatti qabanii ofirraa nurraa haabaan jedhanii ajajin itti kenname. Achi jaarsi gara Mogadishoo deemee Abbaa Yuusuf jedhaniin gara Mogadishoo deemee achi boodaan haa ta'u akka duraanii sanitti agarsiisa jira ture galma kireeffannee agarsiisa godhaa turre waan achii galu Eertiraa ergama ture buusiin gaaf san galu kanarraan buusii mataadhaan namni aga humna ofiitiin 500 ol abbaan barbaade akka barbaadetti dhaaba kanaaf gumaachee risiitiin kennamee fi gara Eertiraa deema ture mallayni. Haa ta'u immoo eega dhiibbaan kun dhufe Oromoo 3-4 taatee waliin yaatu mana tokko seentu argan roorroo guddatu ture eega abbaan Djibouti keessatti. Yeroo tokko ani baay'ee galata galfadha Keeniyaa kana. Maaliif Keeniyaa yoo abbaan qoma dhawatee waan Oromoo hin dalaga jedhe lubbuun gaafa Rabbii qadaree duuti. Hin dalagoo jedhe akka barbaadee dalaguu danda'a. Achitti ni yaadamu. Maaliif tokkoffaadha akkaataan siyaasaa sanitti geggeessan baay'ee ulfaata. Oromoo 3-4 ta'ee hojii deeman argan poolisatti yaamuu. SDS jedhanii jira akka amma asii siyaadii jedhan kana. SDS kanatti yaamanii Oromoon asitti teessoo ta'aa jirti. Afooshayyuu jaarmaayyuu kan itti geggeessaa turre eegaa dhaabbichi itti gaafatamaan dhaabbichaa achi ba'ee boodaan akka afooshaa akka du'aa jiru waraqaa police station irraa baafne akka du'aa jiru akkasitti wanna godhaa turre. Gaafiin isin na gaafattan kanuma dhaloonni kiyya akkuma Oromootitti hin dhaladhe. Akkuma Oromootitti guddadhe. Akka Oromootitti qabsaa yoo jedhuuf ammoo qabsoorraa wanni hedduun wanni namarraa hafu hedduu jira. Maaliif qabsoon diinagdee feeti hidhannoo barbaaddi murannoo feeti. So amma qabsoorra jirallee jechuu hin dandeenyu qabsoon ala jirallee jechuu hin dandeenyu. Qabsoon karama hedduuni. Akkasumatti gaafii kiyya kan isin gaafachuuf qopheeffadhellee cinaa siinuu deebiftaniirtanii. Yeroo hedduu ummata Sumaalee miidiyaa Sumaalee kanarratti illee afaan Sumaaleetiin dhimma Oromoo kanarraa hedduu dubbattan isin hordofaa turre. Mee waan akkamiiti wanti isin Sumaaleetti miidiyaa Sumaalee irratti afaan Sumaaleetiin dabarsaa waa'ee ummata kanaa dabarsaa turtan waan akkamiiti? Galatooma baay'ee gaafii bareeda kun maaliif osoo akkana yeroo tokko baay'ee dhaga'ama. Osoo yoo gaafii keessallee jiraachuu baate waan afaan Sumaaleetii kanaan wal qabatee waan tuquu barbaadu tokko jira. Uummanni tokko bira dalagaa ture asitti gara ganna 7. Yeroo hedduu yaa'ina godhan. Gaarisaa deemi afaan dandeettaa ID simurra. An ID'n kaani barbaadu ka Oromooti malee ka afaan Sumaalee maaliif maal dhabee saba guddaa kanarraa dhaladhe. Gabroomuun akka jirutti ta'e gabrummaa kana keessaa namni ni baha. Bor arraan ta'u kaleen arraan ta'u. Borullee guyyaa biraati. So ammoo akka boru guyyaa biraa ta'ee sabni guddaan kun addunyaa kanarratti aadaa ofiitii fi bilisummaa ofii goonfatu abdiin guddaan qabu. Osoo akkanatti ta'ullee yoo ka gartee duu ta'e abdiin tarabbiiti sheenaan qabu. Waa'ee Sumaaleedhaa fi Oromoo kana yeroon irratti murteeffadha yeroo abdiileen ummata keenya ummata miskiina ummata nagahaa ummata Oromoo kana achii buqqisee saba sanitti kaasee rakkoo guddaa taamee quba qabdanii
yeroo sanirra murteeffadhe akka miidiyaa warraa kanarratti eenyu akka ta'e uummanni kun ka jedhu aga danda'u afaan danda'u jechuudha. Afaan Somaalee haa ta'u akka jarri itti mammaa kan tokko jira. Somaalee qofka kudha shaba aqooniin jedha warra. Jechi kana jechuun maal jechuudha? Afaan Somaalee abbaan itti dhalateeyyuu biran geenne jedhan akka cirachaa baay'ata. Maaliif jechi kun akka afaan Oromoo kana amma afaan Oromootiin fiigi, arreedi, kaadhu, saffisi wanni kun marti jecha tokko. Akkas qaban isaanillee jecha tokkochatu hiikkaa kudhan qaba. Soo kana waan ta'eef abbichi barate suni ka barate suni hanga gartee kakaanii irratti wanna jechuun danda'u ka jedhu jira. Haa ta'u garuu woo komantii yeroo isaan haasa'u nurratti afaan Somaaleen dubbisan in dubbisaa barruu komantii kana oggo dubbisu warra gartee kakatu jira achirratti osoo anaayyuu gaafatin. Namni kuni abadan Oromoo miti warra jedhu. Oromoo afaan Somaalee baradheef Oromummaa kiyya gartee Oromummaan gartee kennaa ganama Rabbi naa kenne hiyyoomadhe gabrummaa keessa jiraadhe Oromummaan kennaa kiyya ka ganamaa ka Rabbi naa kenne kana ammoo eenyuufuu jijjiiruu hin danda'u. Kanaaf yeroo sanirratti qabxiin guddaan ani itti dubbataa ture uummata kana gaaf tokko jecha tokko lafa kaa'eef warra kana. Fakkiidhaaf naannoo amma Somaaleen Itoophiyaa qubattu tanaa fi bakka Oromoon qubattu tana yoo dhaqanii ilaalanii baay'ee nama ajaa'iba. Dhaqee ture 2018 gaafa amma lafti nagaha jedhanii waggaa 26 booda gaafii keessallee hin jiru kuni gaafa san qubannammaan uummata kanaayyuu akka an haasa'u san jiramoo akka biraati ga jedhu afaan beekuun akka jirutti ta'e yoo isin laaltani bakka Somaaleen qubattu intala Oromoo isii ijoollee 5 guddistu ka Somaaleen irraa horee argitan. Yoo garana as dhuftan dubartii Somaalee ka dhiirtii Oromoo nama 7-8 irraa dhalee maatii ta'ee qubatee jiru. Duuba jecha tokko ani fayyadame TV isaanii san irratti. Namni uummata Oromoo kanaa fi Somaalee adda baasa jedhee ifaaju. Ufii dadhaba malee hin danda'u. Maaliif hin dandeenyeedha inni gaafatan. Olloomni kennaa Rabbi biraayi. Ka uummata Somaaleetiif uummata Oromoo kun. Maaliif Amaara jira. Amaaraan ollaan ta'an dhufanii nu keessa qubatan malee akka qubannaa dachii isaaniitti. Tigre jira. Tigre innillee ollaa Rabbi nu godha. Eenyu Rabbi ollaa nu godha? Affarii fi Somaalee. Garanaan ammoo Boorana jechuun gara Keeniyaati. Kuni dhaloota keenyaan gafa keenya kun rakkina hin qabu. Duuba gara warraasan bilaasha ifaaja abbichi Somaaleef Oromoo waliin buusuu barbaadu. Yeroodhaaf hanga siyaasaa amma siyaasa yeroo sanii itti fayyadaman har'a kun warri waluma keessa qubata. TV isin argitan san firii naa kennu uummanni ana. Firii naa kennanii ka daqiiqaa 20 fayyadamee sa'a tokko fayyadamee dhimma saba kiyyaa waan achirra jiru waan beeku Oromoof Somaaleedha afaan Somaaleetii warraa hin ibsa. Namoota hedduu hordofa. Gaafa takka jedhee dura TV san irratti hirmaadha. Bilbila 36 na qunna. Yoo kijibuu baadhe kun Rabbina arga ka gaafsanii. Bilbila 36 kun irra guddaan lafa alaati. Cinaan Hargeessa. Cinaan Moqdishoo. Inumaa akka Moqdishoo san xiqqashaa ofirraa hidhe. Maaliif haalli siyaasaa Moqdishootii fi haalli siyaasaa Keeniyaa wajji deemu jiru xiqqashoo waan jechuun akkanatti illee waan miidiyaa irratti ibsuu danda'anii miti. Waan akkasiisa waan ta'eef san ofirraa gabaabse garuu Minisoota warroota Jawaar wajjin OMN deeggareetiin gartee buusaa ture. Warroota Oromoo community ala jiru wajjin wal quba qabu. Finland, UK, Canada, America, Minisoota bakka kanarraa naa bilbilaa tura. Kana achirratti qabxiin guddaan ibsine ummanni kun ummata wajjin dhalate akka aadaatii fi akka gartee qubannaa lafaa akka horsiisee bulaatitti warri qaamaa fi gartee akkaataa ijaarsa qaama isaaniitii fi uffannaa aadaatiin dhaloota Oromoo kanatti kalaa'u Somaaleen warra san keessaa tokko. Ta'anii Affarii akkaataa aadaa jechuun akkaataa qubannaa akkaataa jireenya kaalchaadhaa. Warra kanaan akka malee walitti dhiyaata ummanni kun kanarraan olla. Kanaan gartee waan silaa beenu akka ummata kan akka mootummaan Tigreetii fi abdiileen itti diinesse sanitti akka warri kun waliin diinan ta'in san irratti ibsaa turre jechuudha. Okay, galatooma. Kan biraa ammoo gaafiin ani isinii qabu qabsoo Oromoo tun ammaan tana yoo laallu tokko qabsoo hidhannootitti amanutu jira. Tokko qabsoo karaa nagaa jedhee karaa nagaatti amanu jira. Tokko ka amma mootummaanuu Oromoo jedhu jira. Qabsoon Oromoo tun ammaan tana bakka hedduu qoodamteetti. Bakka hedduutti. Bareeda. Qoodama kana furmaanni qoodama kanaa maali? Qabsootamtu uummata Oromoo kana kabachiisuu fi bilisummaa uummanni kun barbaaduun gahuu danda'a. Qabsoo karaa kamii? Gaafiin kun gaafii baay'ee ulfaataadha.
ta'u garuu ammoo ulfaatullee ammoo waa'ee dhimma ofii namu akka itti fakkaatetti yaada akka sammuu isaatitti akka rabbi isaa kennetti yaada namni kamuu ka isaa bu'aa qabuun fudhata kalakki yaada isaa kanaa miti kiyyatu moo'ataa jedhe sanillee anis fudhachuuf qophii warra qabsooni kammaan amma jiru kun Oromoo jedhu yeroo tokko tokko baay'ee nama gaddisiisa nuti Abiyyi Ahmad irraa dhibba kophaan qabu akka dhiiraa qabsooynee wareegama hagas ga'u kafallee ka addunyaallee beeytu ka Oromoon beeytu ka Afrikaan beeytu san kafallee warra osoo waliin argin waggaa 30 waggaa 25 ture kan illee keessa jiru waggaa 26tti ka haala tiyyaa arge anummaanoo gabiyyaa bahe osoo kun jiru silaa galata guddaa ture osoo namni aqlii qabu jiraate haa ta'u ammoo Abiyyi Ahmad amma qabsoo isaa tanatu Oromoo bilisa baasa abbichi jedhu dura Oromoon wanni kaayoo Oromoo akka hoogganu feenu wanni qabsoo Oromoo akka hoogganu feenu ka gudeeda dhugaa abbaa irraa bahe kan nuti barbaadu qabsoo Oromoo keessatti yoo akkasin ta'in rakkina guddaa dhufa kana waa'ee Abiyyi hedduu wal nama mormisiisuun qabu waa'ee isaa irratti taa'imii gubuun barbaadu maaliif namni kun takkatti ma dhufeen tokkoffaa ilmi abbaa malee hin argamu takkatti ma dhufee waa'ee abbaatii fi waa'ee haadha isaa waan inni haasaa ture namoonni beeka rabbiillee beeka gabaabamatti sani warra bilisoomne gartee Abiyyitu hoogganaa qabsoon Oromoo tun asirratti raawwatuu qabdi ka jedhu irra deebi'anii TV daqiiqaa 48 taa abbaa interview irra godhan takka beetaa yeroo tokko tokko miidiyaan jarjarullee baay'ee bareeda yeroo san keessatti nuti amma sirbu jirra bilisoomne ETV jedhanii ka afaan Oromoo dabarsu tokkotu dhaqee haasa'e achi bakka dhaloota isaa san achi boodaan namni dhaquudhaaf xalaa galfate OMN fi OBN lachuun dhooga ina gartanii lachuun dhooga waa'ee sanii yoo ibsuu barbaanne keessi bal'aa abbaan namni dhugaan ilmoo rabbiiti abbaan barbaade dhugaan ni fudhata ka fudhachuu dhabeen dhiisa mirga isaati sun rakkina hin qabu garuu hoo Abiyyi Ahmad abbaan maal jedhe an Abiyyiin akkuma ilmaan kiyya guddisetti dhimma nama dhuunfaa keessaa yoo bayaa akka qabsoo Oromootitti deebisaa ilagaa wanni achirra deemuu barbaanne wanni achirra isin geessuu barbaadeef fakkiidhaaf warra eega Abiyyi amma State House seenaa Abiyyoo Oromoodhaa bilisoomne warra jedhu suni bilisoomne ka jedhu mee isumaafuu haadhiif waa'een qabsoo Oromoo tokkoof tokko ka jala sararru qabsoo lama walitti yoo hidhan ka jedhu ani akka yaada kiyyaatitti qabsoo karaa nagayaa qabsoo hidhannoo galatoomaa kun dirqamaa fi dirqama kun deebii gaarii kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo warri sagantaa kana hordoftan ilmi namaa kun addunyaa tanarratti gumaachi inni mataa ofiitiif godhuu fi gumaachi inni maatii ofiitiif godhu gumaachi inni amantaa ofiitiif godhu gumaachi inni saba ofiitiif godhu gumaachi biyya ofiitiif godhu waan garaagaraa ta'uu danda'a karaa jiru cufaan ammootu waan inni godheef waan inni hojjeteef kabajaan kennamuufii qaba akkasitti beekamuu qaba yaada inni burqisiisuuf ni fudhattaaf ni dhiiftaa waan biraa ta'ee yaanni inni ibsu kun wanni inni qabu kun yaanni inni qabu kun ummata ni fayyadaa hin fayyadu laaltee fudhachuuf dhiisuun akka jirutti ta'ee namuu bakka jiruun anilleen atilleen innilleen saba kiyyaa waa hojjedhaa jedhee socho'uudha wanni barbaadamu qabsoon Oromoo bakka sadii qoodamte tana keessaa tamtu furmaata fida jedhee gaafii gaafadhe gaafii isaan naa deebisan akkuma dhageettanii qabsoo lamaa walitti hidhuudha jedhanii qabsoon lamaan tun qabsoo karaa nagaatii fi qabsoo hidhannooti jedhanii dhugumaa hidhannoo namni qawwee hin qabne ummanni qawwee hin qabne ummanni waraana hin qabne eessatti illee sodaatamuu hin danda'u galatoomaa kun deebisaa gaariidha jedhee fudhadha kabiraa itti aansuudhaan amma biyyoota East Africa kan akka gaanfa Afrikaatti rakkoo guddaa mudatee jira amma Suudaanii fi Itoophiyaa wal dhahu jirti silaa achuma Itoophiyaa keessattuu rakkoon guddaan TPLF fi amma biyya bulcha jedhu jidduutti uumamee jira balaan bakka tokko ka'ee East Africa keessattuu balaa Itoophiyaa irraa ka'ee East Africa kana guutuu waliin gaha sababni isaa diinagdeen biyyoota kanaa hedduu wal hidhaadha biyyiti takka yoo lola keessa jiraatte diinagdeen kun bakka takka yoo dhaabatte rakkootu uumamuu danda'a biyya odaba walirraa fayyadamtu jira wantoota garagaraatu jira mee siyaasa East Africa kanaa fi
ammallee siyaasa Itoophiyaa keessatti deemu jiru kana akkamitti hubattamee akkamitti arguu jirtan akka nama afaan hedduu dhaga'utti afaan Somaalee akkasii dhageettanii Swahili akkasii afaan Oromoo afaan kanneen cufa dhageettanii waan deemu kana miidiyaalee garaagaraallee hordoftanii kanarraa mee maal hubataa jirtan maaltu ta'aa jira mee biyyoota kana keessatti? Kuni baay'ee gaafii bareedaadha. Gaafii bareedaadha. Hangaan irraa hubadhu tokko deebisuu danda'a. Itoophiyaa fi East Africa illee nagaa argatu wanni nagaa isii kennu Oromoon nagaa ta'u Itoophiyaa fi East Africa illee wanni nagaa isii dhoogu Oromoo nagaa isaan kennuu dhabu. East Africa wanni nagaa dhoogu siyaasaan Oromoodhaa Itoophiyaa keessatti rakkoo godhachuu. Yoo siyaasaan Itoophiyaa keessaa siyaasaan Oromoodhaa furmaatan argan biyya san irratti qaama kamiinuu haa ta'u East Africa nagaa argachuu hin dandeettu. Maaliif? Akkuma Itoophiyaan utubaan Itoophiyaadhaa Oromiyaa ta'e Oromoo fi uummata Oromoo fi Oromiyaa ta'e siyaasni erkoon siyaasaatii fi wannaan jireenyi East Africa illee Itoophiyaa tanarratti hidhata. Maaliif? Qabeenyuma Oromoo ka as keessaa bahu kanatu East Africa kanallee gaha. Yoo Oromoon tun nagaan arganne, yoo siyaasni Oromoodhaa nagaan arganne, yoo Oromiyaan nagaan arganne, yoo Oromoon nagaan arganne, siyaasni East Africaadhaa nagaa argachuu hin danda'u. Gonkumaa. So kanaaf maaliifi gaafa dura waa'een Jawaar dubbataa ture amma dhufnee qabatamumaan argine jechuudha. Yeroo hayyuun tokko fagootti waa argee waan as deemaa himu hawaa nama himsiisu har'a barallee waan gaarii namaa kaa'u rabbu. Beekumsa ofii qabu namni waan san xiinxallee rabbillee isa gargaaree waan as deemu himu namni akka taphaatti ilaalatu. Amma dhufne keessa jirra kun okkee genne gara itti furamtu ammoo walumaanuu arguuteen. Maaliifi yoo gabaabuddumatti amma deebii waan kana amma isinitti hime kana maaliif yoo Oromoon nagaa hin argatin yoo Oromiyaa keessa nageenyi hin jiraatin East Afrikaan nagaa argachuu hin dandeettu abadan. Itoophiyaa ajaa'ibaati. Kanumatti aansuudhaan ammallee gaafiin kiyyaa Itoophiyaa maa wal qabata. Itoophiyaa keessatti takka Itoophiyaan tun Oromoo kana fudhattee hin beektu. Oromoo waan jedhu kana fudhattee hin beektu. Oromoonis Itoophiyaa tana fudhattee hin beektu. Kana hoo akkamitti wal fudhachuu dandeenya moo wal didnee gargar baana moo wal fudhannee Itoophiyummaa tana waliin fudhannee yookaan Itoophiyaan illee Oromoo fudhattee Oromoon illee Itoophiyaa fudhatti moo akkamitti mee Oromoo fi Itoophiyaan tun wal danda'uu dandeenya? Namoonni tokko tokko amma yeroo kana dubbadhuani nama dhugaa hordofu nama haqa eegu qabsaa'uuf haqa eeguun tokko nama haqa eegu nama qabsoo Oromoo tana akka gaaritti beeku nama Oromoo tana irraa dhalatee qofaa miti Oromoollee akka gaaritti beekee yaadaa garaa isii hubatu nama Oromiyaa kennaa isii beeku. Oromiyaan tun kennaa hedduu qabdi. Goota kennitii, qabeenya kennitii, galanni garuu hin jiru. Gurbaa wayiitu wallee wayii keessa Oromiyaa jiituu haadha biddeena fufurdaa Oromiyaa jiituu liqeessituu nama hundaa galanni kee yoomi haadha biddeena fufurdaa. Duuba maaliif kana jedha waa'een Oromiyaadhaa amma waliin deemuu qabnamu ka jedhu an akka mataa kiyyaatitti san keessa hin jiru. Maaliif waan kana kaasa akaakayyoonni keenya warra qotee waan qote kana fuudhee Haayila Sillaasee bira geessee dhugaa dubbanna warra dhugaa dubbanna. Haayila Sillaaseetti kennee akka amma UN yeroo kaampitti uummata baqataa raashina kennitu kanatti xaasaan safaranii as nu deebisan midhaanuma nu qonnee itti kenne. Hin agartanii osoo galanni jiraate warra santu galata argata. Galata argata. Ajumar kee baloofa rabbi taaraara. Laga waa beeku baadha loon isaa. Akka gartee ajaa'iba saddoofa. Warra kanatu lakki nuti lafti teenna lafee teenna namni dura jedhe ajumar kee baloofa. Kan achirra dhaabu. Lafti teenna lafee teenna wanni qonnee diina nyaachifnuuf hin jiru jedhe. Amma boodallee qonnee abashaan geessinuu jedhe. Warri didee diddaa saniin ka'e warra san osoo galata argatanii waan warrarraa as deemu waan Itoophiyaa tanarraa as deemu arganiit warri sun jala sararee jechuu qonneen geessinuu. Oromoon nagaa argatuun Itoophiyaa irraa citu. Abbaan fedhe waan fedhe. Warra tumaalessaaf dhadhaabdee maanitti naftanyaa gabbari kana galata argataa silaa Itoophiyaa irraa. Waan wayii isinitti gaafii keessa hin jiru ijoollee waggaa 12. Waggaa 12 kanatti sooma hiikaa warraa se'aa mucinaa qubatan. Oromoon akka aadaa isaatitti gaa ollaallee kabajaan beekanii. Olloomni ammoo gara shari'aa keessatti illee waa hedduu jira. Soo warra kanatti sooma hiikaadha ina jedhanii ogeessiin ummaan tiyya marqitee amma isaan ruuyiin jiranii yaadatan ta'a.
markan kana bakki haati tiyyaarra dhadhaatti neqee deemaa jirtu kun bakka ajaa'ibaati biraafuun qabodee waliin dhabe. Hoggaa dhibba waa abbaan diduu fedha. Amma nu biraa nafu bilaasha maal gootanii loltanii ayyaan jedhanii jennaan nu yaasii gurbaanaan jee waliin yaa. Nu sadiin qofa rabbiilleen arga. Seenne ganta san. Amma abbaan kiyya yookaan yoo jecha kana in argan ta'a lubbuu waan jiraniif. Yoo dheetiin hin jenne horii ayyaa dhadhaan irra gajjiga hogga qabannee deemu. Yoo warra osseenne biddeen aga kaartaa Itoophiyaa qabu bal'aa kanarra barbaree nu buusanii xaafi xaalbilu nu nyaata. Warra kana akka bataa kiyyaatti gaafii keessanitti isinii deebi'a. Tana daawwannoonni keenya xiqqoo haasee qatan jennee keessa buufne. Gaafii keessanitti yeroo isinii deebi'u ani nama Oromiyaan Itoophiyaa tanarraa cituu qabdi jedhee nama mormurraa tokko. Itoophiyaa Oromiyaan gara itti jettuun qabdu sabi achuma bira gootu. Afachaa gaa isin jettu Oromiyaa irraa jettu. Dhageeffadha. Jechuun kiyya abbaan fedhallee nurraa citu. Nullee irraa cinu. Jechi kiyya maa inni citiinsa san qofa irratti fakasii godhuu osoo hin ta'initti Oromoon Oromiyaatti akka biyyaatti jiraatte akka Oromootti nama taatee addunyaa irratti beekamu kan barbaadu. Yoo san hin ta'in warra caccabaa kana jala deemnaan umrii keenya xaaxaa kana keessaan baanu akkam jettan. Kanuma. Abadan. Dhaloonni wanti kalee jaarraa abbaa gadaa fa'a jeneraal waa qofaati illee kaasaa. Tanuma. Tana garaagarummaan qabu. Gurraachi asii sirna nafxanyaatiin cuuqamee baheetu deebi'ee Itoophiyaa uummata nu gangashuu jira. Ila waa tokko isinii dabala asirratti bifa manaa godha. Fakkiidhaaf warroonni gahee gurguddaa qabu biyya san irratti mee warra silaa gara adda bilisummaa Oromoo goree gara qabsoo Oromoo goree yoo haadhiifnu isaan diinatti ilaalanii. Gara gartee akka biyyaatitti warri gahee gurguddaa taphate. Biyya san keessatti jechuun waraana warraa keessa ta'e akka amma Abdiisaa gaafa warra hedduu jira. Nama tokkochaa dhagaan bu'uuraa lafan jiru. Magaalaa warri kun keessaa bahe numaa yeetti irraa dhumaata. Magaalaa warri gootaa kun keessaa bahe. Abadan maqaa kana qabataanaan isaan achi keessatti uummata akka wanni sun jiru. Kan akka gaariitti namoonni fi qabsaa'otaa fi hayyoonni uummata Oromoollee irra laaluu qaban. Maaliif uummata kana jala deemne baraa ganna dheeraa jala deemne. Uummata akka furmaan hin jiru. Akkana dhimma Itoophiyaa keessaa achi xiqqoo baaneeti dhimma Oromoo kanatti yoo deebine amma gaafiin isin gaafadhu. Amma Oromoon akka jaarraa tokko walakkaa inuma qabsaa'e ta argatu argate waan harka fiitii qabatu harka qabate jijjiiramni hedduu dhufe jijjiirama hedduu lafeef dhiiguu fiitiin galmeesseera. Amma dhaloota boodaa kanarratti hayyoonni akka Jawaar Muhammad miidiyamaan biyya alaa ta'anii gaheen isaan taphatan gahee lakkoofnee nu bira geennu. Biyya ofiitiif jecha uf kennanii uummata ofiitiif jecha keessattuu Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammii biyya saniitiif jecha uf kennanii osoo akka fedhanitti fakkeenyaaf Jawaar nama barnoota gahaa qabu nama afaan akkasitti afaan Faranjii afaan Oromoo afaan Amaaraa afaan feete danda'u Ameerikaa keessa sitiziina ta'ee biyya san bulchuuf osoo karoorfatee nama Ameerikaa hoogganuu danda'u namni sammuun isaa yoo ati ilaalte. Nam uummata kanaaf jecha uummatuma Itoophiyaa kanaaf jecha jijjiirama Oromoo tanaa fi biyya tana qajeelchina dimokiraasii ijaarradeeti biyya san keessatti deebi'ee ammaan tana aramanii fi uummanni kalee uummata keenya saamaa ture uummata keenya saamsisee ajjeesisiisaa ture hiisisaa ture nutu hoogganaa nutu abbaa biyyaati nutu qabsoo tana asiin ga'e jettee hiitee hidhaa keessatti amma lubbuun isaanii akka Jawaar akka Baqqalaa Garbaa du'aaf jiruu jidduu jirti. Mee uummata kana galanni isaanii kanuma ture? Wanni reef jennee tanuma bara. Wanni reef jennee amma Itoophiyaa kana keessatti Oromoon yeroo qabsootuu fi yeroo gahee guddaa gootu itti galatoonfatti hin galatoonfatanii moo wanni Oromoon itti qabsaa'uuf kunillee galma ga'a ka jennu kanumatti. Hin deema bakka san kennaan hima dhaabata. So amma booda ka jiru beetu qabsoon baay'ee jajjaba. Maaliif dhaloonni Jawaar ganna 4 keessatti miidiyaadhaan siyaasaa isaanii sammara caccabsee ka East Afrikaallee amansiisee biyya ofiitti galee abbaa biyyaa ta'uudhaaf jechuudha. Warri duraan shira baratee warri duraan gartee dalga taa'ee akkanuma durillee waa'ee qabsoo kana keessatti namni gahee guddaa taphateetiin fidu Oromoo bakka silaa beeta mangistii yookaan gartee bulchiinsa biyyaa san yeroo gahanii miliksuu warri waan duritti barata.
anas keessatti qabsoo amma dhiyoo goone tana keessatti dogoggorri illee jira jedheetiin hin ilaalu ganumma jira malee warra Oromoo ta'ee akka Oromootitti ilaalanii abdatanii lakkii warra dursan irraa gahee kaleessaa san irraa warri kun ufubatee nutti as deebi'e eega warri kun as deebi'e dhalee tante garaanaadhaa barruudhaa jedha kana gayaallee haadhumatu daya ka gartee jallataa sabaa fi gosatti illee jallatullee abbamaarra haadharraa argama soo kanaafi warri kun badiin kalee suni gartee dabarte arra eega ufamananii uf beekanii nutti as deebi'an badii isaanii tana gartee rabbillee dhiifama olii godhaa jedha warra kana ofitti tasaa qabnu jedhameeti kaarra gartee qabsoo uummata Oromootii fi Jawaar Mahammadillee qeerroollee warra qabsoo gahee kana keessa fudhatee martinu kamana taa'ee yaadaan sappoortellee ganamee arra gartee warri sun abbaa yakkaa ta'e namni hidhaa jiru namni gartee wareegamaa jiru namni ajjeefamaa jiru qeerroo fi sabboontota ilmaan Oromoo kuni maa inni Itoophiyaa tana akka isiin jirtutti fuunee deemnaa dhattu rakkoo kana mara fite amma booda akka mataa kiyyaa akka yaada kiyyaa abbaan fedhaa fudhatu ka barbaade haa dhiisu rakkina hin qabu maaliifi yaada wanni kenninu yaada malee dirqama miti amma booda namu koomee ofiirra taa'ee Oromoof Oromiyaa ijaaree wala boomsuuf bilisoomsuu irratti deemuu qofa maaliifi akki wali qabaa finneetiin hin qabsootana Itoophiyaaf sabab sallamii kanallee wali qabanna jedhu suni Oromoodhaaf bu'aa qaba jedhee yaadu gawama galatooma deebisaa gahaa naaf kennitan jedhee yaada ammaan tana jarri hidhaa jiranii saba kanaaf of kennan sabni kun hoo akka isaan saba kanaaf of kennanii hidhaa san keessa jiran hubateera beekeera eega beekee ammoo maal godhuu qaba akkamitti hayyoota ofii tana baraaruu qaba Uummanni Oromoo tana beekee jira beekuu irratti illee akka gaaritti gartee wareegama guddaa kafalaa jira yeroo tokko yeroo gaafii nama isin gaafatatuun gaafii gurguddoo dhaloonni akka Jawaar dhaloota saba kana ka salphatu isaa gartee saba xiqqaataa jiru biyya kana irratti xiqqaatee mirga ofii dhabee biyya ofii dhabee xiqqaatu kana argurra du'a filadhaa jedhe warri Jawaar booda dhufu maal akka jiru ammoo asirraa tilmaamuun nama dhibu warra qabsoo Oromoo dura dhaabbatuuf kuni dhaamsa jedheeti yaada Itoophiyaa qabsoo Oromoo gufachiiftuuf Itoophiyaa Oromoo xiqqeessituuf Itoophiyaa Oromoo ajjeeftu Itoophiyaa Oromoo hiituuf kuni dhaamsa guddaa ka Jawaar kun dhaloonni Jawaar booda dhufu gaafii teessanitti simii deebi'a dhaloonni Jawaar booda dhufu yeroo yuun kennu warra kana argaa jirra waan maraa argaa jirra beera yeroo yuun kennuuf daqiiqaa muraasan kennuuf waa'ee Oromoo irratti waa'ee Oromiyaa irratti illee kun achumatti ta'e waa'een amma ammoo gara biyyaa yoo deebine gara biyyaa yeroo hedduun kun namaanii ijoollee warra wal qunnamnuutu jira yoo akka qabsoo laalanni waa hedduun nama dhiba yoo akka ijoolleen itti jirtuu fi akkaataa warri gartee waraana akkasi gannaqee biyya teenna Sooriyaa fakkeessee itti dhaabatu sanillee yoo argan kana keessa ibidda kana keessa gabbaa ijoolleen falmadhaa jechuun illee wareegama dabaluu taati akkana fakkaatu ta'e maaliifi qabsoo yeroo godhan wareegama xiqqeessaa hinjifannoo guddisan malee wareegama ofii baay'isuun goota hedduu achi keessaa nama jalaa dhuma hayyuu boru gartee biyya tana geggeessu hayyuu saba kanaan boru deemutu rasaasni lafaa fuudha rasaasni hogga fuudhu hin filu luuyinaa fi hayyuu hin jedhu luuyni silaa osuma dheessu du'a hayyuunnu soo kanaafi wareegamni Jawaar fa'a kafalaa jiran wallaahi hangana jedhee ibsu ani afaan ittiin ibsuun qabu baay'ee natti wanna jedha maaliifi warri kun hayyuu qabnu keessaa tokko Baaroo Tumsaa fi gartee Hayilee Fidaa ganna dhibbaa fi meeqa keessatti Oromoon argatteedha hayyoonni tun warra onnee guutuuti martiisiitu rabbi zajaayisi haa deebi'u Jawaar Mahammad ammoo yeroo tokko Jawaar kana gartee abbaan akka waan osoo daa'iman argatin xiqqoo ture ogga turee jedhu nama wayii bira gartee rabbi nuu kadhaa gara du'aayiitti deeffatuutitti haati kadhayte ogga du'aayii godhanii ilma rabbi malee namni hin dandeenye rabbi sii kennaa jedhanii jira wallahi ilma rabbi malee namni hin dandeenye galgalaa ganama jecha isaa yaadadha Jawaariin lubbuu goota rabbitu eega Jawaar qofaa miti gammachuu ayyaanaa Baqqalaa Garbaa nama umrii isaa osoo ijoollee isaa guddisiin mana hidhaatti jiruu fi dabarse akka Baqqalaa Garbaa jechuudha so ummanni Oromoo hoo qabsoo godhaa jiranii qabsoo itti jiranii garuu wanni barbaachisu sagalee takkatti gabbaanii falmatu maaliif wanni hayyoota keenya kana hidhaan nu baasaa falmii keenya qofa Itoophiyaan Oromoo hin kabajjii biraa ka'uu qaban abadan yeroo tokko gaafiyyuu namatti ta'a maaliif akka dhalataa lammii biyya saniititti akka lammiitittuu laalamuu waan takka
yoo akka lammiititti ilaalamino akka baqataatitti illee ilaalamuun baanta nu baqannee jirrami baqannee haa jirru hoo mootummaan nu beekee ID nu kennee mirga mataa kennaa qabna mirga gaha gaaf tokko jecha wayii bakkumaan qubadhu wayiititti nutti roorrisanii egerii baqataadhaa homaa nu godhuu hin dandeettanii jedha riikardi goone jecha kana riikardi goonee chiifa dhaynee gabaasne yeroo masa warra fuudhanii daddarban mirga jechuun kana kan nuti beeku maaliifi warri amma nutti roorrise suni isin baqataadhaa isin baqataadhaa homaa buutan maa inni wanni garaana nyaatu Oromoon abbaa biyyaa ta'ee akka abbaa biyyaatittu hin laalamu biyya san irratti rakkoon guddaan bakka kana jira akka baqataatitti illee olaalamu baqataa waan addunyaarra beekamee addunyaan dokumentii kennitee fi bakka fedhe ittiin jiraatu citizen jechuudha biyya kun Obaamaan fa'aa abbaan isaa baqataa miti Ameerikaa bulcha baqataa mootummaa jedhamu kun citizen beekamaa ta'e so kanaafi wanni waan kana nu godhu wanni abbaa biyyaa nu godhu wanni akka Oromootitti duudhaa keenyarratti as keessatti wanni adhaamumaa inni Oromoon baha jiraatee kaaba jiraatee kibba jiraatee duudhaa abbaa isaa taganamaa deebi'uu qaba yoo duudhaa abbaa ofiitti hin deebine mancaatu lama akka mancaatu lamaatitti sikkoo mandoo akka sikkoo mandootitti afran qalloon akka afran qallootitti duudhaa abbaa ofii ka ganamaa ka silaa kaayoo ganamaa sanirratti yoo hin deebine ammallee salphinni salphinu ganamaa galgala kanaan jaa galatooma